Sinjala uyyu akkanumatti si jibbaayyo. Akkamiin nan jaalan obboleettiin teetiimti. Obboleetti jaalachuun dirqama qabaniyyuu. Dirqama waddamaan nan jaalan. Qoyi obboleessi maani? Obboleessi. Ifaa jiruuti. Obboleessi ifaa jiruutiyyo. Hayyee kabiraa. Kabiraa abdii fuulduraati. Abdii fuulduraa ishi kabiraa. Kabiraa bakka abbaa lammaffaati. Obboleessi abbaa lammataatiyyuu. Jalan dhuggeeffattanii waan kana. Obboleessi abbaa lammaffaa abdii fuulduraati jechuun jiru. Ifaa jireenyaa. Ifaa jireenyaatiyyuu. Qaroo jakootii. Laal amma bar waan irraa fuudhu bakka na farsu. Waan irraa fuudhu bakka na farsu jirta. Ahomaan barbaadu. Jaalalasiif qabutti agasgaa. Obboleessi maaliin jijjiiramu? Wanti obboleessi jijjiiru maali? Addunyaa gubbaa humaanuu. Humaanuun jijjiiramu? Humaanuun jijjiiramu. Yoo miskiina ta'e? Waan fedhe taanaan kumaaxaallee taanaan. Obboleessu. Obboleessu. Jaalalli obboleessaa Illee liin namaan dhalatu hin jijjiiramu illee dhalatullee. Hayyee. Hayyee bakka maashaallah. Akkas inshaallah. Obboleetti akkana qabaachuu waan mudasa. Alhamdulillah qabaachuu waan baay'ee bareeda. Maashaallah. Ati hoo akkamiin na jaalatta? Siyyo. Maali? Ati obboleettii yaani? Waan jechuun hagam si bira hagam kiiloo qabaa? Ati kiiloo 150 kaasaayyuu. Maa kiiloo 150. Jechuuni ati namaan na ifaa jiruu kiyyaa sin jedhee minaamin sin jedhee miti. Atis akkasin naa hiiki baran akkasi dhagahuu fedha. Yoo ati ifaa jiruu kootii naan jette anis akka ifaa jiruutti sin jechuu fedha. Kaakas fedha. Sanisi fedhayyuu. Ani ifaa ta'eyyuuni. Ati eega ifaa ta'e ifaa lama wal biran ta'u kaa tokkuma ifaa ta'ani aanamma ifaa ta'e. Ishoo si gaafadhu jaartii fuuti. Eshi. Jaartiin ta'e na jibbiti. Simo. Anis hin jibba. Atee nu maxaran. Ati jaartii jibbita? Anillee Jibbuun qabduyyuu na jaalattaa miti. isin nama anillee jibba isinlee na jibbi. Wanti karaa isin na jibbuu billaan. Abboo hamaa nutti farsa hin jaartii hamtuu maa fudhatu. Maan obboleetti akkana maa jaartii hamtuu naa hawwita. Awuzu billaan nu shidhan raji. Na jibbuu billoofti. Yoo anillee jibbee isinlee na jibbite. Eenyu maxaratu lamaan kana keessa. Haadha manaatii fi si keessaa yoo. Obboleetti tanti keessa. Ati gaafa akkam na gaafatu dura an jaartii hamtuu hin fuudhu na ta'e. Awuzu billaan rabbi zaqayiik wallahi. Gaafa akkanaa inni nan gaafatin iyyuu. Maal? Ati obboleettitiisha. Isin jaartitiisha. Ati obboleettiyya gaarii. Jaartiin tiisan nama gaarii. Isin lachanuyyuu hin jaaladha. Isi akka jaartii isi akka obboleettii. Garuu an jaartii hamtuu hin fudhati maa jaartii hamtuu na qabu. Aggaxxumaa tokko yoo xiqqoo no. Aggaxxa maalii? Viidiyoo walii waraabnu makku? Viidiyoo waraabna? Ishii waraabna harkaan deemayya. Harkaan deemii? Alhamdulillah rabbuulu kanaa kenneemaaf harkaan deema. Bara harka jennaan inni harkaa fi jilbaan deeman ilmaanii sun hin baanu. Maallaqaan fedha bara. Maallaqa fedhaa? Barri maallaqa. Maaliif maallaqa fedhata? Viidiyoo waraabna hin jenne malee gabaa baana hin jenne bara. Viidiyoo sun yaa maallaqaan fedhare. Maallaqaan fedhaa? Maallaqa duwwaa kan sibiri jedhee viidiyoo waraabsisuun fedha. Silkii kan waraabaa roon kiyyaa ta'e. Ata aalu tiree sibiri jedhee akkanatti buuree jedhaa si duwwaa jedhaa kabiri. Na bira dhaabbachuu ofillee maallaqa? Taa'u ofillee maallaqa? Agas fedha. Haasaa wallee maallaqa? Akkam fedha bes. Waggaa meeqa waliin jiraadhee maallaqa ofiin gaafanne eessaa gad dhuftee maallaqa na gaafata? Akkamittiin of gaafata akka ofitti akkamii kennuu dandeetta? Hanga waan ofitti kennine si kennuu danda'u deemnarraa. Ofitti kennuu hin dandeettu iyyuu bara natti si gaafate ammoo tana kootti natti na bira jedhee naanitti miti. Illee nagasi fiyyuu si bira jedhee maallaqa kii federe agasi bira jedhee fiyyuu. Dhayyeettani barri maallaqa ta'ee obboleettiin deemna jijjiiramtee itti hadhaa assalamu alaikum. Haa akkamittiin dubbata umuriin kiyya ammaa. 18. 18. Ilalaa. Hamza si gaafadhu. Gisa waggaa 18 yoo atini waggaa 10 taate gisi ati waggaa 18 waggaa gamtaa. Ati waggaa 18 taate. Akkamiin si. Shamarraa waggaa 18 himre. Waggaa 18. Shamarri waggaa 18 waan hin dabarre. Gisi waggaa 10 waggaa 18 illee taate. Yeroo an 18 as 18tu. Haa hin taatu bee. Dhuguma akkasiini. Akkasiimti bee. Fakkeenya waas gaafadhu. Gaafadhu. Atama umuriin kan kee gami. Umuriin kiyya ammaa. 18. 18. Ilalaa. Gartanii shamarri waggaa 18 hin dabartu. Viidiyoo kana jaartii kiyyaa waraabaa sirriitti sheer godha. Jaartiin tiyya tagara fuulduraa jechuun yoo lubbuun jiraatte yoo dhalattee lafa jiraatte wanti itti gochuu qabdu yoo na waliin jireenya dheeraa feete nama kana akka hin jaaladhutti jaalachuu qabda. Sababbiin isaa haadha tiyya takka hiriyyaa tiyya lama obboleettii tiyya sadii yoo dhalattee lafa jiraatte haadha geettu sheeritti naa gooten akka na jaalattutti si jaalachuu qabda. Maan jettaan?
Ani illee akkasuma dhiyoo isin jaalatti sirri si jabeessa akka si jaaladhutti. Yoo isin si jibbite naa jechuun jaalattu? Hin jaaladha akkam hin jaaladnalla. Yoo isin si jibbite illee jaalachuu qabdu? Hin jaaladha. Dhageettee? Jabeeffadhe akka isin na jaalattu godhadhu. Yoo isin na haa jaalattu bifa hin taane ati ofii jaalattee kaatee akka isin si jaalattu gochuu qabdu. Indee akkas godhuu fedha. Jaartii namtoota nama hin jaalattu. Nama feetu jetteeti mataatti hin dhaabine shi? Na dhageettee? Hungitti. Dhalattee tun jirtu yoo dhalattee jechuun. Dhalattee tun jirtu. Yookaan dhalachuu dhabuu dandeetti maaltu beeku? Yoo tasa dhalattee jiraatte illee dhalattu. Taagama fa'aa fuututti hin dhalan. Taagama fa'aa fuututti hin dhalati. Tama jalqaba lama fuudha irratti akkatti hin fuudha. Maa jaalaatti taagama isa harkaan lama qabatta. Tamaamma dhalattee lama jirtu fuudha. Yoo ati aga siin gana dhalattee guddattee eeggatte. Akkatuma nama raabsu jittuma tiktookii irratti arrabsan. Lakkisanii miti. An nama arrabsan beeku ati illee narratti hin bu'ine. Akkami narrabsini jaarsa maali jedhaan jirtu. Odoo hanqee dhiisu nu dhagaye kaa'amu nu arrabsini. Bara sana gartee anaa waggaa dhibbaallee yoo fuudhe daa'ima waggaa 20. Maaliif jedhe? Maaliif? Waan sana immoo bara san garta qaba. Yoo rabbis jiraachise nallee jiraachise. Laa ilaaha illallah. Ishee. Ayyee arfaffaallee haa taatu shanaffaallee haa taatu shanaffaadhaan ta'u. Arfaffaallee haa sadaffaa haa taatu. Tama dhufte jechuun namni tasaasee rabbi nas qabe obboleetti sana sirnaa jabeessaa ishee malaaxaa sana. Beekummaa jettee nama sadii biratti hin hojjettu beeku. Nama sadii biratti hojjettu. Hamsaa kootu mee wayiin siinedha. Hamsaa kootu mee jettee moo amma gurra kiisa? Hamsaa kootu mee siinedha. Na dhageetta? Maa? Yeroo na waamtu isin koottaa isinii hajamne naan jedhi malee sinaan hin jedhin sheekaan na dhageettami. Sheeku ati sheeka? Sheekummaa jettee nama sadii biratti hin hojjettu beeku. Nama sadii biratti hojjettu eenyuun fa'a? Haadhi tante, obboleettii tante, haadha manaa tanteetillee biratti hin hojjettu. Maaf hin hojjenne nama sadii biratti? Haati tante, haadha tanteeti. Haga feete guddattus ati daa'ima irraa hin dandeettu. Obboleettii tante ati hiriyyaayisii haadha manaa tante gammachuu fi gaachaneesii. Kanaafuu jecha irratti sheeka ta'uu hin dandeettu. Kolfitee obboleettii tante ammoo gorsitee yaada kennitee fi waliin taphachuu qabda. Haadha manaa tante ammoo yaada itti qoodamtee yaada irraa qoodamtee firii waliin ta'uu qabda. Kanaafuu jecha irraa hin guddattu irraa sheeka hin taatu. Ati yoo ammoo hariyyaa isaanii yoo balleessan gorsi barsiisii malee sheeka irraa ta'uu hin dandeettu siinedha. Hayyee dhageettanii akkasiin jette kana sheekummaani nama sadii biratti hin hojjettu, doktorummaan nama sadii biratti hin hojjettu, injiinarummaan, piroofeesarummaan beekamtiin nama biratti hin hojjettu. Hin hojjettu. Maa innaan yoo sheeka taate yoo sabaa balleessanii gorsitaa waan isaan dogongoranii sirreessitaa waan hin beekne hin barsiistaan. Amma immoo garuu kolfitee waliin taphachuus hin dhoowwu jechuudha. Jaartii tante sheeka malee akkana gunuunfattee bira hin taa'in. Ammallee obboleetti tante akkanumatti malaayikaa fakkaattee bira hin taa'in. Kolfiiti waliin taphadhu jechuun yaada isiillee gaafadhu. Haadha santeeti amaamaa lafa kaa'ee ergamii fi bishaanis dhaqii fi lukallee dhiqii fi jechuudha. Ani kun akka malee hin bareeda agartee nama hin bareedda naan jedhatu hin jire malee. Hin bareedda wallaahi. Areeda sila qabaadhe. Amaamaa fakka kanarraa tolu baate. Naanillah. Odaa akka kana bareede lakki. Ati ammoo na caala bareeddaayyuu. Ati na caala bareeddaayyuu obboleettii yaadni. Obboleettii yaadni na caala bareedda. Naan rabsuu jirta lakki. Lakki bareedduudha. Yaadachi waan galatan bee. Hamza kootu mee walaloo siin jedha. Walaloo jechuun feeta? Walaloo siin jedha. Adda walaloo naa jedhan hayyee jedhe. Hedduu si jaalladhaati silaan beektu. Kun asitti mee yoo kana dhageessu. Walaloo kana? Walaloo miti hayyee dhiisi hayyee mata. Yaadachi waan galatan bee. Galatan bee inni. Galatan bee. Walaloo akkana jedhanii na dhagaye. Nasirra dallaniyyuu. Hin dallanii dhageessisna walaloo. Yaanaan daddarbatin ammallee. Walaloo si jedhu? Walaloo. Akkana walaloo. Yaa obboleettii toota hojjaa hin qabne tawaa itti manillee namarraan dhageenne nurraa deemnee hedduu si dadhabne. Kanatti walaloo. Kun walaloo cimaanii. Barnaa rabsuutti jirtu. Kunarra baay'oo. Ayyaa akkimalee arraba. Kunarra baay'ee mitayyee. Arraba akkasi shooksina shooksitoo. Yaa obboleettoo bareedduu ajabaa waa'een kan kikebar hedduu nama dhibaa obboleetti akkanaa qabaachuuf hedduudha gammadee maashaallah duraan bar hedduu si yaadan. Akkasillee bareedu. Kiyyan bareedu. Kiyyan bareedayyuu. Maanyi wanti akkanaayyuu nama gubaayyuu. Maalam zaarlati maal taate? Maan taate naan jettaa waancaa nu nyaataniini. Eessatti? Waancaa eda Arsenaal nyaattee PSG. Har'a yoo fudhate domaati siin ga'e. Ana Arsenaal deeggaraan isa coggaaraan hagubu jira. Har'a yoo ti deeggaraan hanga fudhate hin qoodamta hin argatta waan tokko. Yoo Arsenaal nyaatamteeyyuu. Yoo Arsenaal fudhatte. Yoo Arsenaal fudhatte illee hin argadhu homaa inuma jaaladhaa isaan deeggara malee. Hayi maan sii ba'a? Oma siin bahu miti. Oma siin bahu maaliif tapha zaacisi? Wamaa naan bahu dhugaa. Jarri fuula si beekani. Jaraayyuu. Fuula nan beekan. Ati daalleeyyu. Daalluma maan qaba? Dalluma mallee eegatin daallee. Maan? Maani? Wamaan argattu siin kenneen.
Maaliif of dhidda? Maaliif baraate sof dhoortee? Faqara sof dhoortee akkanatti oolu? Yoo jarri nyaattellee womaan argatu. Omaan argattu? Yoo jarri dhabdellee Omaan dhabdu? ani ammoo maan godha? Ati mbesa of hin dhibii? Araati kan ta'e nyaadhu, fatara kan keetis nyaadhu. Ofirraa jee? Indaallome gartee. Indaalomtee? Isaan deeggaruuf jecha mataa dhukkubsuun kiyyaa gowwummaayyuu. Gowwummaa gurguddaa? Obboleettii naan jiraadha. Baqasi qabaadhee irraa na deebiste bee. Agartee? Ammati warra kowaasi jecha wal dhabu walitti taa'u. Yookaan ammoo coggaaraaf gubummaan jettaanii. Wanta isaan yookaan namtu ta'uu jirani. Irra deebi'aadhaan hojii argina. Irra deebi'a jettanii? Anillee yaayyuu irra deebi'e. Yaadinaa iyyuudhaan isaa tokkoof daqiiqaa 30 sun gubdanii. Daqiiqaa saa tokkoof Qarshii keessanittis hin taphatinaadhaan. Qooti suni juusa takka dhugaa garaa keessan gammachiisaadhaan. Juusa dhugaa garaa keessan gammachiisaa malee kowaas ilaaltanii coggaaraan gubatinaa. Warri homaa isaanii hin ba'u. Anarraachi kowaas hin deeggaruuyyuu. Hin deeggarii? Maan si ba'a? Naa jiraadha. Hayi. Naa jiraadha. Baqasi qabaadheeyyuu. Faranjii deeggaruuf jecha anis coggaaraan na gubata. Waan hin jirre bee. Wallaalummaa bee. Waan hin jirre. Anaa miti jarri biyya keenyaan beekaniyyuu. Hin beekaniyyuu? Biyyumaayyuu hin beekan. Miskiin.